Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan maratti simbira yaaguu jenna. Maarree kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Tibba kana keessa aartistoonni Oromoo qaqqaaliin wallee baay'ee mimmiidhagoo ta'e tokko qilleensarra oolchaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa walleen isaanii kunis immoo namoota hedduudhaan ilaalamaa jiru jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana immoo gameessi aartistii uummata Oromoo tokko kan ta'e aartistii Yoosan Geeta'uun wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa baala gizee jedhu qabatee dhufaa akka jiru aartistiin kun himee jira jechuudha. Maarreen turree immoo walleen isaa kun maal of keessatti qabatee jira, akkasumallee immoo YouTube kamirratti gallakkafamaa fi yoom akka inni qilleensa irra oolurree guutuu qophii kana keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasumas immoo egaa muraasni wallee aartistii keenyaa kun toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensa irra oolee jira jechuudha. Maarreen nutullee immoo achirraa fudhachuudhaan gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuuf dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasumas immoo warreen YouTube kana haaraa taatan subscribe gochuudhaan miseensa YouTube kana taasisaa isiniin jenna. Akkasumallee immoo egaa viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uullee akka hin daganne isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Aartistii Yoosan Geeta'uun jechuun aartistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Aartistiin kun aartii uummata Oromoo kana jabeessanii dhaabuu keessatti nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Aartistiin kun gama aartiitiin qofallee osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kananirree nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun sirboota dirree hojjeteetoo uummata Oromoo biratti beekamtiif jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Sirboota inni hojjete keessaa akka fakkeenyatti kan fudhannu egaa sirba inni waggaa lamaan dura qilleensarra oolchee ture kan mata dureen isaa Sadii Obsa jedhu kan YouTube Vision Entertainment irratti argamuun egaa uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Egaa sirbi kunis immoo daawwattoota hedduun ilaalamanii jiru jechuudha. Hanga viidiyoo kana qopheessinetti namoota miiliyoona 23 fi isaa waliin ilaalamee jiru jechuudha. Maarree kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo kana maalirraa ka'ee maalirraa akka inni ga'e guutumaan guututti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa kanumti kanaan dura hojjete hundumtuu haamilee cimaa itti horuudhaan yeroo ammaa kana wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa baala gizee jedhu qabatee dhufaa akka jiru aartistiin kun himee jira jechuudha. Egaa akka aartistiin kun himaa jirutti immoo walleen isaa kun immoo sirboota kanaan dura hojjetaman irraa kan adda isa taasisu akkaataan qophii walaloo fi yeedaloo isaa akkasumallee immoo qulqullinni viidiyoo isaa sirboota kanaan dura hojjetaman irraa kan adda ta'u jechuun aartistiin kun toora feesbuukii dhuunfaa isaatiin himee jira jechuudha. Egaa aartistiin kun immoo ittuma dabaluudhaan egaa walleen isaa kun immoo karaa yuutuubii eela tiiviitiin akka gallakkifamu aartistiin kun himee jira jechuudha. Egaa kanuun sababeeffachuudhaan immoo egaa namoonni garaagaraa qeeqa garaagaraa irratti kaasanii jiru jechuudha. Qeeqni kunis immoo egaa aartistiin kun akkamitti yuutuubii kanarratti fe'uu deema fi akkasumallee immoo maaliif mata duree kana fakkaatu fudhate jedhaniitoo namoonni garaagaraa yaada irratti kaasaa jiru jechuudha. Egaa kun immoo sirrii miti jechuudha. Egaa namni yuutuubii isaa ta'e irratti akkasumallee immoo mata duree barbaade filachuu danda'a jechuudha. Kun immoo qeeqa ta'uu hin danda'u jechuudha. Egaa nu immoo viidiyoo isaa kana dhagneetoo ilaallee fi aartistii keenya kana jabeessinee aartii kana immoo jabeeffachuu qabna isiniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf ni ta'a jennee qabannee dhufne asumarratti xumurama. Aga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Akkasuma immoo warra YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan miseensa YouTube kanaa ta'a isiniin jenna. Akkasumallee immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'u akka hin daganne isiniin jenna.